Imiti. Waan jeemni beektaa? Qaallichaatiitu beektaa osoo miila diriirfatee taa'u wantoonni fiigee gubbaa baanaan jeeyyee jaan. Maaliif fiigitaa yennaa inni nuti dirmannaan hantootaan irra bahee. Dubantoota fiigitaa yennaan. Yoo fiigitaa yennaan ammas calji'ee. Karaan irra baafataa. Karaan irra baafataafiin. Kan deebinee fiigee jaan. وين البيت هنا؟ تقوم معنا. ايوه. كلهم. ايوه طيب. موجود موجود هو موجود. انا البيت. اخذ دور. إن شاء الله نبغى البنت قدام مخطوفين يوم كم منهم ساكنين؟ ما ادري كم منهم. مدري؟ hordoftoota keenya akkam nagaa fayyumaa jira jirtu isin jechaa kan jiru rabbumaa nuti akka sababa ilma namatti jirra as geenye balaa hundarraa zandabachaatuma jirra alhamdulillah insinin jaa nehtiyaansi. Egaa nuti tarkaanfiin keenya kan dura maali yoo kan jettan taate barbaacha keenya hin dhaabnee barbaadu jirra gama nu fakkaateen qaama mootummaatis beeksifnee bilbila isaaniillee qaama mootummaa biratti galmeessinee kaninee jirra mootummaanis tarkaanfii isaa akka godhu waa hundaa'uu goonee jirra waan silaan duraa eegamu. Egaa akkuma ilaaltanii agartanitti isaan barbaannee dhabnee bakka isaan dhabneetti abdiis jechuudha mana isaa dheenee ijoollee isaa fuunee qaama mootummaatiin qabsiifnee mootummaa harka jiranii maaliif yoo kan jettan taate daa'ima sammiidhuuf osoo hin ta'in hangamta akka daa'imni fi maatiin akkana inni sunis haa arku jenneeti laalaa ilmoo laalaa maatii isaa achirraa barnoota fudhatee isaanilleen as habahanii tarkaanfii duraa fuunee jirra. Ammoo yoo ifaan ifatti rabbiin irra nu dhaabe taanaan waan isaan irra mudatu waan isaan irra gahu ta'aatiif yookaan nurra ga'ee fi waan isaan irra ga'eefu kan waliin agarru tahaa jechuudha. Kanumaafuu akkasumatti saayibni hiyyallee narraan tana ga'a. Jaartiin tahee maal irraa qabdii bakka san dha'iitii naan jee nagaafachaa jira. Hordoftoonnilleen yaada keessan gama keessaatiin yaaduma wal fakkaataanatti barreessaa jirtanii niin harkuu dhabeetii miti saayibni hiyyaarra. Na afaan garagalee maal naan jee. Ikraameen dhugaadha ilmaan kanaati gaayiti darbiteellee deemtuuti ilmaan kiyyaa jechaan bakka san dhaabbadhee intala sanitti roorisaa jiraa jetti sakkoonis akkasumatti obboleessa kiyya gaayiti waan qabu qabaa inninis bakka san dhaabbataa abdiis eessuma ijoollee tanaati ijoollee sanirraa ijoollee michoo sun miidhan jee waan inni hin shakkineef garuu ammoo kimiyaanoo maal barbaaddii bakka san dhaabbattii jee gaafii gama kiyyaas deebise naafatuu wal dhabuun olluu naan jechaa jira jechuudha. Kana gaa isinummaanuu deebisaa akka gootaniif anis hangaan danda'u deebisaan godhaafii jira saayiba kiyya kanaafi isinis deebisaa akka gootaniif abdiin qabaa jechuudha. Maaliif intalli sun guyyaa wal dhabnee baateerraa kaaseetii jara kanaa wajjin hidhata walitti gootee isaan jira jirti anilleen hangaan danda'uun obsaanis waa hundaanuu isaa wajjin saayiba kiyyaa fi firiidhaa fi isa hundu keenyaa waliin hojjechaa jira yeroo wal biratti argamuu dhabnee gartee viidiyoo adda addaa marrillee nuti yaadaan wal quba qabnaa jechuu maaltu ta'e maal agarte maaltu wanni haareen maaltu jira wal quba qabnaa wal hubachaati waan kana godhaa jirraa iyyaafannodhaa fi tarkaanfii keenyarraas deemu jirraa jechuudha. Kana ta'ee osoo jiru har'a gaagaa fi qaxxaamuraa tajaan sanatti fidee saayibni kiyyaa mee firii yaada kanatu. Gaafii samiidha. Gaafii santu namiidhee xiqqishoo. Gaafii santu xiqqishoo na keessa gaddeemte maaliif anuu qaama isaa ta'ee osoo hin jiru. Intalma sanuu gartee jarma sanii wajjiinuu tarkaanfii walumaa irra furanne jechaa osoo jiru maal barbaada bakka san dheeyitee jee gaafii waan hin deebisuun wallaale sanirraa hin. Ati mana beektaa gammachuun takkatti isin qabu. Ilmaan nama kabarachuuf. Galatamu. Talamadaa maali? Silaa ati ilmaan kee fudhatin ilmaan keetis gartee meeqa? Akkuma ilmaan abdiisan ta'a. Akkuma ilmaan abdiisan ta'a. Maaliif yoo ta'e galgala sa'a saniini gandoollaa dhiifanii hulaa manatti kan ittillee hin qollafin. Ittiin qollafin. Hulaa itti dhiisanii tuma biraa deemuu sanuu ilmaan kun gara mana keessatti beekee waa hedduutu irra mudataa yoo haara baanfaan itti hotee waan biraatu jira. Ifaan itti dhaamuun malaa ifaan isaan qabuun malaa ijoolleen osoo. Dhugaadha. Maas salama daagaa. Dhiirti lamaan sanis adii bira malti mijaara.
Birumee deeme. Furmaatee takkitti irratti. Furmaatee akkirratti nama afurii. Akkasii walii galanii Furmaatee biraa shan. Nama afurmaa shanii bar gurbaa lama isa wajjin. Bilti sadii dhalaa lama. Jarri lamaan ala eegu jiran fakkaatti malee viidiyoo isaanii keessatti mul'atu. Dhuma dhaabbatanii eeganii bareeqa. Laa bar kun akka waan gartee migaa nuti. Maal yaadu jirta? Kana nutti fakkeessuufi. Maal yaadu jirta? Haram kuteen biraa. Semua dari foto jiran. Kobang kawah kar berande mi yadan kar berang kan berande mi juga. Kitin. Lah berani samutana bete kami ka faje. Jolle manadi sini ada. Ayya. Halkan gide devne barbanos. Yani Aishati sakagari tijira. Bikasadit tedda faje jirama samuni satam. Duga. Filman manati khobaya ada. Walman qodani yene jira sanum dawu. Aywa. Amma isa kanaatu wanti tokko deegina malee isaas gamaani iyaadini yennaani waan kana nutis hatattamaan irratti hojjechaa jirra. Garuu fuuldura waan hojjechuu deemanii manii garuu waan hojjenna dhugaadha. San agartanii garuu baattanis numa agartan. Maali waa'ee ilmaan gartee meeqa seeraan fuune kun rakkoota kan qabu. Waan kana seeraan fuune mana ilmaan keessanii. Daa'iman ni dhufu. Aywa daa'iman nuti akka tiraachuu. Abdii biyyaati daa'imni. Daa'imni maal jaannamni diinee diigatti jaaname diigaan kafalatta. Sanuma malee wanni nuti goone waan biraati miti. Ilmaan abdii fuudhuudhaaf kana gaa nutis akkuma qabii takkatti jara bira keenya malee gaafa furmaatee fi aashaa isaan bira geessanii wal jijjiirannaa jechuudha. Jarri kun almuhimma amma wanni nuti godhuu qabnu maalidha? Tarkaanfiin keenya hatti aanoo maalidha? Maaliif hordoftoonni keenyaas taa'isaniituma viidiyoo maraan olinaa waan takka godhaatiin agarsiisaa uummata kana. Zakkoo kana yoo bakka jiru agarree jiru taate sababa nuti waan san godhuu dadhabneeti moo jibbineeti waan san tarkaanfii san fudhachuu jibbineeti. Jibbineeti miti. Maal jechaa jiranii? Gootanii maal nu barsiisne maal isin barbaachisa maaltu isinirraa irruudha isin waan sila barbaachisu san godhuudhaaf. Kana yaani hordoftootatiin illee mee yaada kana dhufa. Dubbii ati reefu dubbii takka irratti hin tusha deebisaa siyaa kan nuufadhe. Ayyee. Akkamitti dubbiin sun nageessa gayyaatee amsallee si gaafate nageessa gayyaateetti. Siin gaafachuu hin qabne moo dubbii tanaan sin ilaallanne ammallee sumaan gaafadda. Ammallee gaafuma gaafii natti deebistee jiru. Dubbiin dubbadda tanaan narraa achiin deemne himatuudhaaf dubbii tana baasuudhaaf hagan qabu mirgan qabu atoo sin ilaallattu. Deebisaa isitoo eenyu ilaallatti? Eenyu mansuulli abbaan bakka bu'aa wasiilli isiidhaa eenyu ammallee? Dhugaa keeti. Gaafachuus ni qabda, gaafachuufis mirgaas ni qabda. Hin qabduus hin jenne, gaafachuus hin qabduus hin jenne. Laakiin ammoo maaliin sin jechaa jira ani kunuu ifiifuu qaama keeteetiin walumaan qaama tokko taaneetii tarkaanfii barbaachisuu fi waan godhamuu qabu hundaa waliin goona jennee waliin deemaa jirra. Intalti tun eegana harkaa baate bubbultee ijoolleen xiyyaa'uu rakkoo meeqarra geessee haala akkamiin akka irraa fuunes ni beektaa waan hundaa'u. Intalti tun dhimmallee qabaachuu baattochi keessaa saahiba jettee saahibummaadhaan bakka san seente ni beektaa jechuun yaadni keenya tokko eega jennee gartee wal quba qabaannu taate. Osoo kana beektuu akka waan gartee ani isii wajjin wal quban qabneesi to'annoo kiyya jala ala amrii tiyya jala baatee jirtu osoo beektuu itti gaafatamummaa karaa kiyya asiin deebisinii anuu itti gaafatamummaa sani gartee isii tana maal achi keessa akka gootu tarkaanfii barbaachisu irra fudhachuudhaaf qophii tahee irratti hojjechaa osoo hin jiru gama kiyya maaliif as deebistee akkamitti gartee naaf ati waliin mufachuun oolu. Waan juun afaan as garagalchite jechuudha fi sinjee dhiifamaa yoo si balleesseesi. Laafee zakki barbadiidhaafee miti. Dubbatnaati aaraafis miti. Waan hin jeefni beektaa. Qaallichaateetu beektaa osoo miila diriirfatee taa'u wantoonni fiigee gubbaa baanaan. Jeeyyee jaan. Maaliif ijjitaa yennaa inni nuti dirmannaan hantootaan irra bahee. Dubaan tutaa biyyitaa yennaan. Dubaan biyyitaa yennaan ammas calji'e. Karaan irra baafataafiin. Kan deebinee fiigee